New project in this Ethiopia country. Sitara der tu gababdu dim tu gurati khafifa ulfatu. Gidara veterat gidara uru gidara ramatansu hanchon kabu spilling kabu wanu dan kabu. Jurun tunga cuma si kudidya gujun mai rara. Yom rabbin nu dabarse gidar makana jala cenu sisa. Dalaga ummat chumbe. Namni asuma dalaga tan ummate nu raddema. Dalaga nu ahon rad isme pachura amni ara. Wajuru. Ya Rabbi ka. Adero. Sitara der tu gabab du der tu dim tu gurati hunda. Koi me. Dara siuru. National work in this country in biyatanya kaisat. Tuno juma. Eka. Si hunde se. Ana hunde si ana tigafata ma imma sitara fi si ana to tigafata ma Africa, Europa, Indonesia, Kuchia as kaisat ana hunde si. Awon. Lugumatti dalagan tun bidenen kabdi. Ana certificate tikaba. Ina certificate ka. Certificate tikaba. Dubo wali ma nojan. Wali nojan na. Percenti sagal tamna fudata. Kudan ma fudata ji. Akam percenti ana sira dera ga oji unda ka dalaga judan do ana wante. Namara dera votan kabnu. Malif. Sulama itti fayyadamu qabnusan ati qisas nuragoti. Yo akam sulama dalagani disa. Dalagan da face nuradu magare. Man salale khanya malif bin dubanti. Man salala disa ga oji ba surra nu magote ni royu. Man salale amati sammu qabul manamati miti. Parsati sadisida. Adero. Tukime. Tuki bakadem. Ay adero akasi miti rabadu. Siflis ne ganda kana dalaga do. Bakadem. Lama das narkina. Fadido. Aku jangan soto kayara surprise. Bro. Halo salam bro. Lagi apa ya ada? Jirzu. Badang kau. Ayah. Kita tadi kau. Aku business ab. Milena racing godu kam nami. Aranta na beita. Nanti coto kotu. New project jecha dalaga ummate ti kharara de mujra beita. Sitara namni datu namaite idatu jecha. Kasanu dalaga tebul uti akamiga. Utilan abbani sa sheikha beita. Abba mucha kana sheikha akkanuman nama tuqeti nama wan kisha gutu nama ragurat. Inni khara kana na wajjat. Uti demo darga kuntu wali jaro muntenya ga laftu tawajjirti beita. Itu jaromna. Kujuma gidara nama jalatin. Akasumai me? Ana mesinera bekheti miti ga. Isunu ma biadon de suki. Sirrida. Biada bereda finne. Bakala abshir. Daimni to kotar kamfachun qabu ganda kana kaisat. Akasumai? Akasuma. Abo. Ozo daimni juru dabun qabnu nuti. Anga daimni dunya kana re juru. Nuti dabun qabnu. Daimu sani ko dana funetuma. Afaan qabne tuma maalla garamu. Isin kopi dami. Kopi da. Ojo chuda kopi dami. Kalibiya san gona. Kuma dibashan ato. Kuma dibashan gaba. Guta kamilena ratana. Atilal. Oji te tijabadu. Abshir. Gare uti amma sadisa jitte akodam. Milena la magal chu qabdis. Gare te santo. Gare te nyatunis milena la magal. Bakani tha. Yet sani. Isin afranta nu sadin thanau. Nama to ko khana wani Celota kabu, ogumma rakinan kabu, ogumma waning kabu. Iya. Oh, kaba. Musawana. Hello. Mutakam ne ha milena yetsan. Tadaf. Allah melajati mubarak yemika yamal mana gurene rafrotin Allah
إذا قلت مالي نتوك يا ربي Arba fakkaata mi? Laal nyaatee bar. Nyaaka gootu. Boo akkana laal warra mee silkii fiti. سلكي ما تيميو Silkii maateetiin katabi dafee asirratti. Dafee asirra katabi. Duwwaa sagal. Haa? Duwwaa sagal. Dafi duwwaa sagal. Duwwaa jaha. Qoy dhaabadoo. Itti jarjarte. Laala kana mata fuular. Dhaabadu. Tasgabbiidhaan. Mee ulaarra dhaabaddu waan jiru qo'addu. 22 dhageessaan. Waan nuti namni Tana qabdani. Kana qabne Ayyee. achi nu teessa gutakka. Abshir. Achi taa'iti hojii teenya booda dubbanna. Boo amma kallattitti ummaa ta'e jechuun akka qabamtee jirtu himtaaf sanii achi cuumaan siyaasa adda cuumaa kee kanaan tokko tokkotti addansii baasa. Xiqqoo likkii naqaan. Xiqqoo likkii. Hojiin teenya taarraa hojii tana jalqabuudhaaf torbee takka lakkeessisee jira. Hojiin tun biizinasa guddaa fi miliyeenarra nu taasisee jira. Boodigaardii tooraa 8 oliitis hanga birrii 900 kafalaa fi tokkicha isaa qaxxarree jirra jechuudha. Ati gama keetiin hojiileen ati raawwachaa jirtu hedduu takka namuu boonsitee galiin guyyaa galchaa jirtu miliyoona 3 ni xiqqaata galiin tun. Maallaqa barbaannu jechuun dhufaan jiru gama keetiin hojiin ukkaamsuu gama keetiin jiru laaffatee jira. Daa'imman guyyatti daa'imman 30 qofa harkaa jirra. Kan keessaa furdate tujjaara jennee moggaasaa jirra jechuudha. Sawwaan ta'eef hojiin tun hedduu takka nama sodaachisti. Hojii sodaa qabdus ijoolleen qaxxaraa jirtan hangam takka irratti amilee qabdamme? Amileen isaanii ta'anii qaxxaraa jiru ciccimtuuma. Dabiraatis ciccimtuudhallee hodduullee ganaan itti barbaadu jira. Okay, ijoolleen sun xiyyeeffannaan isaanii maallaqumaa jechuudha. Xiyyeeffannaan isaanii maallaquma. Okay, gama keetiin hoo? Gama kiyyaan galii bareedaan fidan fakkaate. Amma qaceellottiin akka dalagamu naa himtee jirta. Saniifuu dirqama kiyya sirriitti hin baadhaan jira. Okay, akkas ammaan sana ijoollee jirtu shaneen tun jechuudha. Furdaa san maatiin isaaniitu ijaara amma sodaachiseef hin dhufee ijoollee san mucaan san qarshii 500 nasii baasa jeetiin ture miliyoona tokko malee hin baasu. Kun yaada bareedaa fakkaata. Gama keetiin laaffatee jira hojiin. Amma hanqaan ijoollee xiqqishoo nam 30 daadhu. Sanbooda dalagaatiyyaas rikitiin sirreesse. Hojirraa. Akkasumaami. Hojii tana ammaan sana akkaataan itti hojjechuu dandeenyu namoota garagaraa akkuma ammoo hojjechaa jirrutti namoota ukkaamsuudhaan akkasumattis tuqannaadhaan jechuudha. Ati hojii qabdu tana namoota meeqa barsiisaa jirtu? Namoota hedduun barsiisaa jira. Hedduun gama kiyya ifiidaa jira.
nama hedduu ifitti da'u jirta jechuudha. Jal waan bareedaa raawwachaa jirta. Ammaan tana hojii ta'e tana itti jabaadhu jechuudha. Abshir. Gama keetiin hojii laaffattee jirti. Itti jabaadhu. Sirreessa. Ayyee jalqaba. Asin.